Sup guys, nama wayitiin nama kana maaliif hin dubbifne yeroo jettuuni wallola qabnaas hin jedha. Afaan Ingiliffaatiin wallola qabna jechuun barbaadu maataan broke up tan broke up. For instance, fakkeenyaaf ishee wallola qabachuu barbaadu maataan I broke up with her. I broke up with her. Yoo ammoo isa ta'e ammoo maataan I broke up with him. I broke up with him. Okay? What's up guys? Namni wayii na bira turu yoo sin jedhe atammoo yoo isa bira turuu hin dandeenye yoo ariifatte deemuu qabaa yoo jetteen afaan Ingiliffaatiin haala kam jettaan lakin deemanii na bira turuu sin jedhe no dhiifama deemuu qaba maheed allabin is afaan Amaariffaan maheed allabin deemuu qaba. How do you say in English? You can say I must be off. I must be off in English. I must be off. Mahed al-labin in Amharic. Mahed al-labin in Amharic. Demu qaba. Demu qaba. Afaan Oromoo. Demu qaba. Mahed al-labin. I must be off. That's it, baba. Barsiisaa haa ta'u, barataa haa ta'u, gaafii kana namni deebisee dhugumatti Ingiliffaa ni dandeetta. Afaan Ingiliffaatiin daabboon bread jedhama. Afaan Ingiliffaatiin qixxaan pancake or crackers jedhama. Afaan Ingiliffaatiin hambaashan maal jedhama? Machee hambaashan suuqii hundara jira. Okay? Hambaasha barbaada. Hambaashan jiraattee nama stoorii supermarketii gurguru gaafataa. Deebisa comment barbaada. That's all. Have a nice night. Bye-bye.